Aga deemee makiinaa keessaa koonsoo tare ummanni qullaaya makiinaa kan waliin yaabbadhe. Lubbuu kiyya irratti wayinarra geessan jedha sodaataatiin turaan akka kiyyatti. Dhufeetiin makiinaa keessaa baga bu'ee mucaanis motoraan dafee natti hin dhufne karaarra dhaabataatiin ture sodaadhaatiin ture. Booda ummata waan isaan miidhaan irraan geessan sodaataa ture. Garuu immoo yoo keessa bu'eetiin hubadhuu fi ummanni wallaahi ummatuma nagaan jiraatu. Osoo namnummaan fedhu dhufeetiin itti haasa'e namarraa qeebaluu ni danda'an. Haasaa namni haasa'u kabajaa namaaf godhan. Keessummaan kabajan barsiisa tokkotu naannawa kana jira. Guyyaa jalqaba dhufu kophaa waan dhufeef isatu na bira dhaabataatiin jiru. Isatu muukuu na baasaatiin ture. Isatu nyaata naa kennaa ture. Pheenxeedha. Amantiin fudhannee yooniin keessummoota keessan isinii qarqaare jedhe malee naan jedheetti na dubbate. Kana waan ta'eef maal jechuu barbaadeeti ummanni kun ummata nama harkatti mormuu miti. Osoo islaamummaa faaya kana dhumnee fi ibsineeti jechuudha. Barsiisuma hajama malee uummata waan baraan barbaadu. Waan baraan barbaadu. Naannawa gaaraan marfameeru kana hunda keessatti biyya islaamummaa ta'uun shakkii takkan qabu. Baay'ee waan ulfaatuu miti. Dhufeetiin nama qacaranii nama barsiisuu bicha barbaada. Wallahu a'lam. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waada balasitti. Meeshi. Ummanni kuni lisaan alhaalin ummata kanatti lallabataa jira beeytani. Ummanni gaafa namni takkaa isan beeyni. Itti dhufee daqiiqa 2-3 keessatti rabbii kana sirraa fudhaa. Islaamummaan fudhadha namaan jedhu kuni lisaan alhaali ummata nuu birmadhaa isiniin jedhaa jira. Arsii Baale Jimma warri islaamummaa beeytu warri sheekkan baay'ateetiin nama barsiisuu danda'u warri rabbi qabeenya sitti kenne ummanni kun qabeenya irrallee akka itti fayyadaman hin beeku. Hadaaran biyya bira kaseentu namummaan yoo islaamummaan bira seene ummanni kun yoo islaamummaa argate dirata ummanni qullaa deemu kun yoo islaamummaa argate nagaa waliin jiraata ummata waliin nagaan jiraatu itti ulfaatuudha. Yoo islaamummaa argate nama taheetiniin nullee rabbi biratti ittiin milkoofna. Borillee irraan gaafatamnu ummata nuu birmadhaa isiniin jedhaa jirani nullee warri daawaa deeme bakka kanarra immoo hamaatu jira bakka qullaa deemu bakka namaayyuu nyaatutu jira jedhan Itoophiyaa bara bakka biraati miti nama warra jaldeessa nyaatutu jira warra immoo keessa bahuun immoo ruuhii nama kafalchiisu wareegama nama kafalchiisutu jira diinan islaamaa sheeka bichaa miti daawaan dirqamni nama mararrattuu dirqama daawaa keessatti laa tattakila alaa zaydiin jedhan ebaluu irratti nirkatin daawaan sirrallee jira. Maalin daawaa godhaa qofa baradhu. Maalin daawaan godhamaa baradhu. Yookaan arraba keetiin yookaan qabeenya keetiin yookaan hiroo wantooti garaagaraa abshiru. Ka qabeenya qabdullee qabeenya keetiin daawaa godhi amma yeroon. Saamadhu. Nullee sitti lallabnee sitti geessine. Kakanurra immoo sitti lallabaa jirullee jira. Haadha geennu uummanni kun immoo nutti lallabataa jira. Gaafa mi'aa islaamummaa dhage maalumaaf nurraa tursiistan jedhaa bara. Maalumaaf waan akkanaa kana jedha. Masgiida barbaada ummanni kun madrasaa barbaada nama barsiisuuf nama barsiisu barbaada kabar beekumsa qabdu beekumsa keetiin bira dhaabadhu waggaa takka yoo barsiiste zalaaqii islaamummaa akkas keessa diriiru goota wanni namatti ulfaatu immoo wanni nama yaachisu wanni nama gaddisiisu tokkos taasa biyya kana nu gubbaa kanatti warra pheenxee qofatu ummata kafarsiisatti beeyna as gammoojjii hoo isaa nama gubu qilleensi isaa nama gubu keessatti sharaadhaan beeta kiristaanii ijaaraniif dulee kana garaasitti ummanni marti nama aadaa amantaa qabdaa jedhanii gaafatayin ka amantaan qabu siin jedhu masqalii irratti argita nu islaama maal taane ka aadamma nu jechuu barbaada hin kaanin ka aadamma nu wallahi namatti ulfaata amriin ummanni kun koottaa nuu birmadhaa dhumaa jirraa azaabatti dhumataa jirraa koottaa nuun jedhaa jira haalli ummata kanaa deemneetiniin ka arginu ta'a ammallee imararra jirre assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ulfaata waa'ee jechuun wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh egaa jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa kibba Itoophiyaa zoonii Oomoo Tsamay fi Bannaa jidduutti argamna ilmaan keessan kalafaa dhufaa kunniin warra diin rabbii barataa jiru ka yeroo kana silaa namoo sorbaa bareeddu sorba wanni jedhamu asitti hin jiru asitti wanni isaan nyaata yoo jiraate rooza qofa waa bishaanitti naqaniit maan akkasumatti jireenya isin argitan kana jiraatan jechuudha hedduu wallahi waan garaa nama nyaatu gariin namaa jireenya jiruu duniyaa tana konkolaatamaa fi eegana ammallee kamanaatu isaa ta'uu didee hoteela irratti israafaan mallaqa kumaatama meeqa miiliyoona gadi naqee achitti eeganaa bashannanaa kun ammoo diinii wajjin rakkataa jechuudha kanaaf hawaasni keenya
Mewaan kana laalaati yoo rabbiin hubannoo wayii waa irraa isinii kennu irraa fudhadha. Uummanni dachii lafa kanarra ciisee diin rabbii barsiisaa jira. Haga dandeettaniin gana ammallee wanni waan kana isinii dabarsinuuf uummanni kun miidhamee isaanan kanneen lamaan hagana ifaajan jechuuf osoo hin taane waan haganaa olii wareegama haganaa oliitti nu barbaachisa diinii kana addunyaa kana barsiisuudhaaf namni muslima taate ka rabbitti amantu ka sagalee kana dhageettu yoo waan biraa dadhabde nama birooti sheerii godhi kaayoo tana hundi kennaa irratti haa dalannu islaamummaa addunyaan haa geennu kunoo eegana ammallee tsamayin keessa jirra naannoon isaa waan fakkaatullee inshallah gabaabbinaan isin mul'ifna iddoon kun boota itti haala baafatan jechuudha. Kuni boota asitti haala baafatan akka jaraati silaa boordee maaliin kunniin mee naannolee gammoojjii wantooti naannoo kanneen jiru kanneen kakkaasi akkana fakkaata ka hawaasa kiyya rabbiin ulfina diinii duniyaa isinii haa kennu waan kana laalaa hubadhaa asiin ammoo akka tasaa mana yaalaati kun asiin mana yaalaa kunoo qabaa gammoojjiin kana fakkaatti mee keessa moo modhisi kanaaf waan nama ajaa'ibu uummanni keenya ka garasii kun Arsii Baalee garri biraa masgiida hedduu dachaa ijaaran ganda tokko keessatti. Masgiida ayyuu miti minaaraa isaa 3-4 godhee ka tokkichi isaa miiliyoona meeqa? Wallahi namatti ulfaata bara. Amma saba bannaa jedhamu kana keessa astadaadariin qabalee 30tu jira masgiidni tokko keessa hin jiru naan jedhee lafa magaalaa taate malee. Qabalee 30 kana keessa. Qabalee 30 masgiidni tokko keessa hin jiru. Maanaan kana islaamni tokko qabalee 30 keessa hin jiru jecha. Saba tokko keessa islaamni hin jiru. Saba ganaa keessa deemuu iddan kanaafuu uummata keenya haa dammaynu yaamsa kana haa waannu. Hancurreen jedhamee soqamu sun kana. Hancurreen sun kana. Kana kun gammoojjii keessa kaayoo deeman kun hancurree illee argine hargiisallee. Hargiisni adaawwanni akka malee dhaadhaan sun kana. Kana jechuun bu'aa qaba. Boodoo sooma ta'uu baatte islaam mokkorraa gara baate. Buqqisatanii akkasii waan akkanaa kana jira rabbi illee waa hedduu as keessa kaayee jira. Nima guddoo jira. Ofii irraan beekamu jechuudha. Egaa warri sagantaa kana hordoftan hundi isaanii hawaasni muslima akka dhaamsi kun addunyaa guutuu wal gahu haga danda'ameen dandeettan miseensummaa dhaabbata yoona yaana yeroo kanatti fayyadamnee hiree islaamummaa addunyaan geenna jedhu dhaabbata kana miseensummaa isaa irra gadi aanaan guyyaan birrii takka irra gadi aanaan ka barbaade 10 godhee 20 godhee 100 godhee achi ol taasisuu ni danda'a. Namni dhabdee birrii takka dhabdu hin jirtu namni rabbi amante kakaayoon tun garaa si nyaattu miseensummaa waan kanaa irratti eegana miseensa ta'ii eega miseensa taatee namoonni tokko warri amma miseensa ta'anii mallaqa erganii eegana ammoo galmoofnee jiranii namoonni miseensummaa eegana waan kanaa keessatti yoona yaana miseensa ta'ee hagaru hinti jirtu diin bira dhaabbadhee kaayoo tana addunyaan gahee rabbi bira waa kaahadhaa jettee yaaddu kamuu eega mallaqa qofa galchoo osoo hin taane ana miseensummaa nagalmeessaa jettee lakkoofsota iskiriina irratti argamu kanaan eegana ammallee meeseejii yookaan bilbiltee miseensummaatti na qabadhaa an haga jiru kaayoo tana duuba dhaabadhaa jettanii nama 10,000 akka argannu eegana abdiin qabaa namni ofiillee miseensa ta'uu hin dandeenye sagalee kana sheerii godhi dirqama kan kee bahi tuni amaanaa si bira kenne numaraa warra wal qabatee jannata rabbi seenu rabbi nu haa taasisu obboleeyyan kenniin warra eegana ammallee umritti daa'imaa ka keessa diiniin ammoo rabbi badhisee guddisee eegana isaan qananiisee kanumaa wajji umrii dargaggummaa tana ittiin bashannanu haadha gaarii abbaa gaarii obboleessa gaarii jiruu gaarii sorbaa gaarii saambusaa gaarii eegana ammallee waan garagaraa firaafiree gaarii nyaatuu danda'an adda wanni isaan nyaata waa takkatti qofa wanni sun maali yoo jedhame ruuza qofa bishaanitti naqanii eegana isiisan qofa nyaatudha malee waa hundarraa of qabani maaliif jennaan asii miti dhangaa jannata rabbi nu haa nyaachisu jedhanii umrii kanaan akkana ta'anii fakkaattonni isaanii waan kana wanni isinii kennineef warri akkuma isaan rakkatan kana diini kanaaf jecha gadi bahanii yeroo ammaan tanaa hojiirra jiran nama 160 ol namni rabbi amante laal irra hedduun isaanii kawaanni siinqiin kenname karatti harka dhumate yeroo ammaan tanaa usaani kenna shahabii waliin rakkataa jiranii kanaafuu namni kaayoo kana deeggaruu barbaaddu nu dubbistee waan barbaachisaa ta'een qooda kan kee fudhadhu rabbii kan kee bira kaahadhu mana amila saalihan فلأنفسهم يمهدون خير نمني دلقوا نما فين دلقوا نقول لك ينوف نما في متي جري لك ركعتين نما في متي ربي برا واقعنا غافة كركني ركنا غند دنيا تنا نقول له ركنا غند آخر ربي نهابا سجى شاف ومن يغن أفرك ساجرا ولا لما لين كمان هيوم ما لين كمان أبا غارين أمنه جرو غارين أمنه لكن أمو جرو آخرات سجى شاف ديني الأفوريجا مكنا كنا كفلاني وروني أكنا كوني ورّي أما يرو أمان تنا واني تينيا نور أمنه واني تين فتر نور أمنه واني سنوكن ندندي كونهار كارمات تراني شيء كنا شابي rakkisaa jiran jedhani namni kaa'uu kana deeggaruu barbaadde isa kanallee akka nu bira eegala ammallee qooda irraa fudhattu sinin jedha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.